السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتك يا قالي أكن جاجرتو الرها برنوتا قباباتكو واي ورطن سلكين ثاني سامسونجي فايدم تنيف برنوتا بريدو تكايسني في جيجرة كنافو نفانا ترتي قولا برنامج الناس ما نسينا اتفاقاتي سلكي سامسونجين توني يروبا چارجي فتودان بيكمتي كنافو chaarjiin isaa isin rakkisaa jira ta'e chaarjii isaatiif waa xiqqoo tokko furmaata ta'e jedhee anillee irraa waan tokko lallaalee chee godhee waan jiruuf jechuudha. Furmaata ta'a jedhee waa yaadeef kanallee kana sanatti agarsiisuuf jechuudha. Mee kana furmaata kana maal akka ta'e na faana turtii godhaa. Furmaata isaa kana jedhee ani yaadu asii jalqaba as keessa seentu jechuudha. Urjii masalaalii 9900 gootu achiin masalaaliitti galchitu jechuudha. Akkanas isinii fidaa jechuudha. Yeroo akkanas isinii fidu kana gaddeemtanii maal jedhama? Battery state reset kan jedhu kana kilik gootu jechuudha. Battery resistance done jedhee jiran jechuudha. Kanaafuu achi booda silkii keessa maal gootu? Reboot gootu jechuudha. Yookaan restart gootu. Restart gootan booda achi restart yeroo gootan appilikeeshiniin duraan backgroundii dalagu jechuudha. Osoo isin irratti hin dhahin appilikeeshiniin dalagu hin jira yeroo mul'ata yeroo baay'eedha jechuudha. Appilikeeshiniin sun maal ta'a irraa dhaabbata jechuudha dalagu yeroo saniifuu yeroo chaarjii keessan qusachuu ni dandeessan jedhee yaada. Kanaafuu furmaanni isin fide kana hedduu galatoomaa. Bye bye.